Hojiin har'a kaatee mallaqa guddaa miti kan ta'e galtooti. Miratu shan goota maal jechuudha fakkaate. Abbaa qabeenyaa guddaa ta'uudhaaf jedhe dirqama ka'umsi kan kee mallaqa guddaa ta'uu hin ta'u. Mallaqa guddaa irraa ka'uun qabdu. Mallaqa guddaa si barbaachisu. Ati har'a abbaa qabeenyaa guddaa boriitu ta'uu yoo barbaadde har'a waanuma dandeessu birri tokko kaatee bara waggaa kana biiliyoonera ta'uu dandeessu. Rabbis gargaaree naani har'a mallaqa birri tokko kaatee biiliyoonera ta'uu dandeessu. Amma yeroo ammaa kana namni hojii jalqabuudhaafis mallaqa keessa beektaa hojii yeroo kana hojii jalqabuudhaaf kuma dhibba si gaafata birri kuma dhibba si gaafata kana ta'uu baannaan hojiin ati jalqabdu hojjetu sumaa miti. Yeroon immoo itti birri kun dhibba akkasii dhufee harka si galee kun dhibba dhufee harka si galee hojii kana jalqabdee biiliyoonera taatu hin jiru. Yoo har'a haala sinjaa haala amma keessa jirtu kana ofii keetii mijeeffattee bara haala ofiin tolfamee qophaa'ee isin dhufume. Sumatu haaluma amma keessa jiru kana akkasii tolu taasifatee amma fakkeenyaaf biiliyoonera nan ta'a yoo ta'e fakkeenyaaf alaqoonni naa lafa yoo ta'e yookiin yoo lafa hin qabaanne qixxeeffate gochaa. Yoo bakka hojiitti nan galee namni misi bukkee dhaabatan. Namni cidhinnaani. Namni bukkee dhaabatan. Namni bukkee dhaabatan namni si qarqaaru jiraachuu maali? Si qarqaaru atumti dura ofirraa kee malee. Ofirraa kayyi. Dura atumti laa fedhinnaa qabaachuu beektaa. Fedhinnaa qabaachuu waan sana taasisuudhaaf. Amma namni waan kana hojiima kana gaafa qopheeffatee dhoomma namni fedhinnaa kanatu dhama beelaa manuu baradhate. Fedhiima kana. Fedhii kana. Nan jijjiirama. Waan sana nan taasisa. Nan jijjiirama. Jijjiiramee tan iyyuu akka abaluu sanan ta'a. Dhabame. Dhugaa keessa. Utuu fedhinnaan kun jiraate sibira jiraate ati hojii tokko hojjetee jijjiiramuudhaaf wanti si daangessu tokko. Wanti si daangessu. Fakkeenyaaf yoo wanti si laafa kun nagada ta'e bar marfuma kana yoo nagadde marfee irraa bar jijjiirama fiduu dandeessa. Marfee tokko birri tokko bitee birri lama yoo gurgurte namti jijjiirama. Jijjiirama fiduu dandeessa. Kudhan sana har'a birri digdamatti jijjiirte garuu kana namni tokkodha. Kana namni tokkodha. Utuu fayyadama waan ta'eef. Amma fakkeenya utuudha kan amma wanti nuti haasa'u maanni miidhaa utuuti. Miidhaa utuuti. Hundi isaa miidhaa utuuti. Amma fakkeenyaaf amma biyya keenya keessatti amma herreeduu nama hojii tuffata. Taa'ee immoo wanti inni taa'ee haasa'u maayini utoo amma kana utuudha. Eeyyenu taa'ee immoo hojii tuffata utuu haasa'a. Utuu haasa'a. Eeyyenu ergaa utuu dabarsa. Namni immoo isa dudduuba dhufee isa dudduuba hojii jalqabee utuu inni taa'eetuma utuma kana haasa'u biiliyoonera taara. Kanaafuu kun maanni miidhaa utuu hin qabu. Miidhaa utuu hin qabu.